hoggana siyaasaa biyya kanaatiif walaa dhaggeeffannu yerootti wal dhaggeeffatan nuyi muuxannoo akadeemiyaa irraa finne qabna gariin muuxannoo reebeeltummaa irraa qabu fide qaba gariin muuxannoo bulchiinsa mootummaa keessatti hirmaatee fide qaba kana walitti finne cuunfinee yoo deemne saba keenyas biyya kanas ceesisuu dandeenya saniin alatti garuu abbaan aangoodha qabus aan aangoo koree jedhee akka itti kore sana irraanfate yoo kan geerriseetuma deemu taate abbaan ribeelolaa tures ani roolee ka biraattu aangoorra jira kanaafu miila jalaa dha'een aangoorratti baay'ee yoo yaade hayyuunis amma bilisummaan dhuftee maaltu nan ga'e na dhageeffataan jiran jedhee muufatee yoo callisu taate rakkoo dhumama hireen baay'ee ufamee jira biyya kanatti hiree baay'eetu dhufe learning process waan baay'eetu kan hin irraa barachuudhaan nu gargaaru baay'ee dhufe aktivistoonni keenya keessattuu kan Oromoo waan tokko hubachuu qaban gaafiin Oromoon qabsaa'eef hin deebine gaafiin Oromoon qabsaa'eef kan deebi'u garuu gaafa mootummaan uummataan filame dhufedha sanii asatti asiif asitti waa kukkutanii fiduu danda'an sanii alan ta'u priority number 1 ajandaan keenya guddaan kan ta'uu qabu akeekni guddaan kan ta'uu qabu humni keenyas ilaalchi keenyas diinagdeen keenyas hundi kan ta'uu qabu ceehumsa kana mirkaneessuu irratti yeroo adda addaa kan jedhetti biyya tana malkaa gamaa tabbaa irree sanirra gara malkaa gamanaa ta dimokiraasiitti ceessuudhaaf hojiin eegalamee jira ootobisiin ceehumsaa dildala gubbaa jira wanni guddaan ootobisiin kun osoo nu fudhatee bishaanitti hin jigin gama ceesuu danda'udha kanaaf aktivistoonni keenyas hayyoonni keenyas waan barreessan irratti waan dubbatan irratti shofeer ceehumsaa kun akka nu barbaannu ta'uu danda'a saffisa nu barbaanne deemuu dhabuu danda'a hollachiisuu danda'a garuu kufaatiin ootobisii kana shofeerchi qofa osoo hin ta'in hunda galaafata kanaaf waan barreessan irratti waan dubbannu irratti hamma danda'ametti waan ceehumsa kana bakkaan gahu irratti hojjetamuu qaba biyya kana keessatti keessa mootummaatis ala mootummaatis warra sirriitti hubatu qunnamtii gaarii warra qabu keessa tokko nan beeka kan hoggaan jedhu waan hin beeku irraa ka'eeti kanaaf keessattuu akka saba keenyatitti wanni yaalamaa jiru jira kaleessa Oromoon bilisoomuu hin danda'u qabsaa'ee bilisoomuu hin danda'u ofii wal fixaa saba biraa fixaa kanaafuu bilisoomuu hin danda'u tokkummaan nu uummatu hoggan of keessaa baasuu hin danda'udha har'a immoo Oromoon aggaxaamii wayitiin akkuma hireetitti carraa wayii lootoriin takka yookiin nama biraatirraa utaaltee harka buute kanaafuu biyya kana bulchuu hin danda'u ofii wal fixaa saba biraatiinis wal fixaa tuffii jedhamutu kan deemamaa jiru Oromoo keessa namni haga Abiy Ahmed humnoota kana gammachiisuudhaaf xaaree hin jiru saniin garuu ilaalamu Abiy akka Oromootitti ilaalama yeroo adda addaa kan jeetti baay'een qeeqee muummicha ministeeraa garuu isa kuffisuudhaaf kan yaalamu Oromoo kuffisuudhaaf waan yaalamudha Saaran by the way walakkaan isaa Amaara beeki ajaa waraanaa Abiy Ahmed waan ta'eef kan rukutame waan biraatiif miti ajaa waraanaa ceehumsa kanaa waan ta'eef kan rukutame aggaamiin irratti godhameeru kun salphisuudhaaf xiqqeessuudhaaf aggaamii godhameeru akkanatti kan laalamuu qabu nuyi ammoo xiqqaanne haleellaaf aggaamii gadoo akkasii keessa galuu hin qabnu akkuma kaleessa qabsaa'anii biyya bilisa baasuu hin danda'an of bilisa baasuu hin danda'an tokkummaa ummachuu hin danda'an jedhanitti tokkummaa sibiila cimaa tarsiimoo mataa isaa naanneesse saffisa isaa raajeffachiiseen jijjiirama finne bilisummaa har'a namuu keessatti fayyadamee keessa dabree keessatti fincaanaa jiru kana uumuu dandeenyetti
ce'umsa biyya kanaa immoo mirkaneessuu danda'uu qabna jechuudha. Ofiifis saba biraatiifis nuufis warra nu tuffatuufis of kabachiisuu kan dandeenyu waan hojjennu yaadaan tarsiimoodhaan wal hubannaadhaan yoo deemnedha. Chaalenjiin amma dhufaa jiru kun chaalenjii hoggansa Oromoo irratti dhufaa jirudha. Kalees Baardar Raayis Maqalee Raayis ergaan jiru kileeridha. Kana moo yoo dhaggeeffanne sammuu qabna. Biyya kana uleedhaan bulchee jira namni maayyumiin adda addaa. Qawweedhaan bulchee jira. Odoon tureen irraa kufee jira. Nuyi garuu baalaansii bifa ta'e. Sammuudhaan hoogganamuudhaan akkuma sammuudhaan hoogganamnee as geenyetti sammuudhaan yaadan bilchinaan bira dabannee argamuudhaan bakka barbaachisaa ta'etti garuu sammuu shan uleenis gargaarsifachuudhaan sirna dimokiraatawaa federaalawaa walqixxummaa saboota tokkummaa biyya kabaja lammiilee hunda uumuu danda'u argamsiisuu irratti jirra. Kana fashaleessuudhaaf kana laaffisuudhaaf kana gufachiisuudhaaf warri nun jaalanne warri nu tuffatu warri of tuulummaan guutame wixxifachuu hin dhiisan. Kan mo'amnu garuu cimina isaaniitiin osoo hin ta'in laafina keenya qofaati. Kan mo'amnu gamnummaa isaaniitiin osoo hin ta'in gowwummaan keenya yoo jiraate qofaadha. Kan mo'amnu dursinee karoora baafanne wantoota ta'uu malan dursinee predict goonee irratti qophaa'uu dhabuurraa malee humni fedhe qawween fedhe homaa fiduu hin danda'u. Dammaqanii caalatti hojjetanii caalatti yaadanii caalatti gurmaa'anii yoo deeman yeroo hunda injifataa deemuu dandeenya. Kanaaf hiree kanatti namni keenya hundinuu kan ani dhumarratti jechuu barbaadu olola farra Amaaraa hin barbaachisu. Wallo irratti kan duulame amma duras dubbadheen jira. Ammas kan duulamu nu keessatti saba Amaaraa jiru walitti buusuu barbaadan. Garee adda addaa kana barbaadu jira. Nuyi uummata Amaaraa wajjin rakkoo hin qabnu. Uummata Somaalee wajjin rakkoo hin qabnu. Abdiileen deemnan nagaa uummanni uummata Somaalee wajjin. Naannoo kamittuu maraataa akka abdiilee nu fixuu barbaadu ofirraa dhaabna. Sabaan garuu walitti bu'u. Nuufi uummanni Amaaraa utubaa lamaan biyya kanaati. Olaantummaa garee tokkootis hin hayyamnu kan keenyatis uumuudhaaf hin carraa'inu walqixxummaa namuu akkaataa baay'ina isaatiin akkaataa gumaacha isaatiin aangoof diinagdee waliin hiree sirna federaalawaa dhugaa jaaree haqa keenya kabachiifannee ormaa kabanyee lammii nu keessa jiru ammannee isaanis lammii keenya isaan keessa jiru akka hammatu godhannee ce'uu qabna jechuudha. Kanaaf dogongora hayyoonni hogganoonni Amaaraa hojjetan irraa barachaa gorsa obbolummaa laachaa fi gama arrabaaf xiqqeessuutti osoo hin cehin maaliif nama xiqqeessuudhaaf deemne ofii xiqqaachuu dhufu osoo hin cehin nurraa muuxannoo keenyarraa akka baratan sabboonummaa akkamitti maaneej goone akkamitti kunuunsine akkamitti boo'a sirnaa itti goone Oromiyaan magaalaa biyya sabaaf sablammootaa taate sabaaf sablammuun tokko osoo hin tuqamin jijjiirama akka finne akka nurraa baratan hiree kennaa fi immoo dogongora isaan uumaa jiran irraas barachaa biyya waloo isaaniifis nuufis hundaaf taatu jaaruu irratti fuulleffachuu barbaachisaa kanuma kan barbaachisu.